Waraanni furmaata siyaasaa ta'ee hin beekum jecha gaanfa Afrikaatti ergamaa addam gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoon waraana Itoophiyaa ilaalchisuun dubbatanidha. Maddi rakkoon qormaati Itoophiyaa sabboonummaa Oromootiin wallaloo sirnoota Itoophiyaa bulchaniitiin qaroo siyaasaa Itoophiyaa Jawaar Mohammadtu jedhaati ture. Geggeessitoonni Itoophiyaa geggeessitoota dhugaa artistii Haacaaluu Hundeessaa waltee Itoophiyaa bulchuuf yaalaa jirtuudha yaada namoota garagaraati. Anatin fakkaane hinsene anatin fakkaane hinsene edaakinubaane hinsene anatin fakkaane hinsene anatin fakkaane. Itoophiyaaf nagaa kan kennuu danda'uun dhugaa ummata Oromoo dhugaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa fi hidhamtoota siyaasaa Oromoo baasuu fi yakkamaa akkasumas marii siyaasaa fi yaalii araaraa Itoophiyaa keessatti taasifamu kamuu keessatti qabsaa'ota Oromoo bosonaa fi mana hidhaa jiran hammachiisuudhaan yaada rogeeyyee Oromooti. Itoophiyaan biyya yakkamaa bilisaan keessa socho'uu fi biyya lammiin nagaan hidhamuudhaan xiinxalla mil'oo Tibbanaa. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork. Kun torbaaniin kan isinii dhiyaatu qophii mil'oo Tibbanaa. Qophii mil'oo Tibbanaa keenya har'aatiin rakkoo siyaasaa fi waraana Itoophiyaa ilaalchisuun maddi rakkoo isaa maaliin gara fuulduraatti maaltu ta'uu danda'a haalli amma Itoophiyaan keessa jirtu maaliin waraanni bilisummaa Oromoo fi humni ittisa Tigraay eessa gahanii jiru waraanni bilisummaa Oromoo imala gara Finfinnee jedhuun dacheewwan Oromiyaa yookaan baadiyaalee aanota Oromiyaa eessa fa'a to'annaa isaa jala oolcham humni ittisa Tigraay eessa fa'a to'atem akkasumas ammoo humni waloo humni ittisa Tigraay fi humni waraana bilisummaa Oromoo magaalota kam to'atan kan jedhu ni ilaalla. Gama biraatiin ammoo gama biyyoota lixaatiin Itoophiyaa irratti maaltu ta'amaa jira dhiibbaa akkamii taasisaa jiru maaltu taasifamaa jira UK fi US lammiilee isaanii Itoophiyaa keessaa baasuuf maal raawwataa jiru kan jedhus ni ilaalla. Imala ministeera dhimma alaa Anthony Blinken gama biyyoota Afrikaatti adeemsee fi marii inni biyya ollaa Itoophiyaa Keeniyaatti taasises ni ilaalla. Kaayyoo marichaa fi imaammata Ameerikaan yookaan bulchiinsi Joe Biden gaanfa Afrikaa fi guutuu Afrikaa irratti qabus ni mil'anna. Ansraay Sabaati gama ogummaa kaameraatiin kan nafaana jiru Abdii Jamaali. Kun mil'oo Tibbanaati. Rakkoon Itoophiyaa gama siyaasaatiin qormaataa jiru dirree siyaasaa dhiphisuu yoo ta'u gama waraanaatiin kan qormaataa jiru ammoo ilaalcha siyaasaa moototaa saboota fudhachiisuuf waraanatti dhimma bahuu sirna bal'agannaati. Jechuun jalqaba Itoophiyaan rakkoo siyaasaa hamaa keessatti kan kufteef dirree siyaasaa dhiphistee beektotaaf geggeessitoota qabsoo karaa nagaa hidhuu ishiiti akka ta'e xiinxaltoonni ni ibsu. Dirreen siyaasaa dhiphachuu fi beektonni siyaasaa guuramanii hidhamuun dambalii siyaasaa Itoophiyaa wayita kaasuun ilaalcha siyaasaa sabummaa balleessanii ilaalcha Itoophiyummaa eenyummaa saba qeenxee qabduun saboota fudhachiisuuf asii fi achi jechuun waraana
Itoophiyaa dhaleem. Gabaabumattim dhiphachuun dirree siyaasaa cufachuun dandii qabsoo karaa nagaa yoo fidum ajjeefamuun artisti Haacaaluu Hundeessaa fi hidhamuun geggeessitoota siyaasaa Oromoo qormaata siyaasaa Itoophiyaatti baay'ise. Qormaanni siyaasaa Itoophiyaatti baay'ate ammoo waraana hamma lubbuu Itoophiyaanotaa gaaga'eem kufaatii dippiloomaasiif dinagdee hordofsiise. Nagaa fi tasgabbii dhabuun Oromiyaa Itoophiyaa nagaa yoo dhoowwum nagaa dhabuun Itoophiyaa ammoo gaanfa Afrikaa tasgabbii dhoowwe. Tasgabbii dhabuun naannoo gaanfa Afrikaa biyya Joo Baayiden Ameerikaa fi dhaabbilee biyyoota dhihaa yaaddesseetii jira. Ibiddi siyaasaa ajjeefamuu artisti Haacaaluu Hundeessaatiin Itoophiyaatti qabate hin dhaamne. Ibidda kan qabsiise mootummaa biltsiginnaati. Kan itti qabsiifame ammoo Itoophiyaadha. Ibiddichaan kan gubataa jiru Itoophiyaanota. Bu'aan ibiddichaan fedhii siyaasaa galmaan gahuudha. Fedhii siyaasaa ilaalcha sabqeenxee galmaan gahuu fi gateettii ummata Itoophiyaatti fe'uuf ibidda qabateedha. Ibiddichi ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaa fi hidhamuu geggeessitoota siyaasaa Oromootiin ibidda qabateedha. Diraamaan artistii gameessaan wallee Oromoo nyaateem goolabamuuf dhiyaatee jira fakkaata. Manni murtii bulchiinsa biltsiginnaa kan olaantummaa Abiyyi Ahmadiin hoogganamuun yakkamtuu ajjecha artistii Haacaaluu Hundeessaa Laamroot Kamaal mirga wabiitiin akka baatu murteessuu isaa Addis Istaandaard Sadaasa 18 bara 2021 gabaaseetii ture. Namoota artistii Haacaaluu Hundeessaa ajjeesan jechuun abbaan alangaa himate keessaa Xilahun Yaamiim hidhaa umrii guutuum Kabbada Gammachuu hidhaa ganna 18 Abdii Alamaayyoo hidhaa ji'a 6 Laamroot Kamaal mirga wabiitiin akka baatu murteeffameetii jira. Murtee dabaatiin murtee iftoominna hin qabneem murtee haqa artistii Haacaaluu Hundeessaa awwaaluu jedhamuun murteen kun qeeqamaatii jira. Shakkamtoota armaan olitti maqaan tarraa'e keessaa kan ajjecha artist gameessa kanaatiin shakkamtuun Laamroot Kamaaleem. Laamroot Kamaal yeroo Haacaaluun ajjeeffamu bira jirti. Garuu manni murtii mootummaa biltsiginnaa manni murtii bulchiinsa biltsiginnaa mirga wabiitiin akka baatuun jala murtii kenne. Kana hordofuun namoonni garagaraa yaada kennaatii jiru. Mootummaan Abiyyi Ahmad diraamaa ajjecha artisti Haacaaluu Hundeessaa irratti hojjetaa ture. Xumura irratti yakkamaa mirga wabiitiin bilisa jedhee xumuraa jira jechuun yaada isaanii kennuu irratti argamu. Maatiin artisti Haacaaluu Hundeessaa haqni ilma isaanii karaa kanaan akka hin argamne irra deddeebiin ibsaa turani. Dhugaan isaas intala san bira akka jirtus dubbataa turani. Maalan jedha? Waanan jedhuun qabu. Dubbachuudhaafis hin dandeenye. Garuu warri acee koo narraa fudhatan, warri goota koo narraa fudhatan, warri harka duwwaa naambisan, warri ijoollee isaa abbaa malee akka guddatan godhan, akka murtii akka isaaniifis duutni akka itti murteeffamu barbaada. Aceen hin duune. Acee hedduutu jira. Gootni hin du'a. Hojiin isaa garuu hin du'u. Seenaa bara baraati. Aceen hunda keenya keessa jira. Mucaa koo baarageetu miidhe. Baarageen miidhe mucaa koo. Otoo jagni jagnaan otoo miidhame baay'ee nama gaddisiisu. Mucaa koo baaragee itti bitamanii ganzabaan itti bitaniitu warri humnaan dadhaban ganzabaan itti bitanii mucaa koo balleessanii duriyyeen nama jeeftee hombadeen nama jeeftee ciisaa jala ceeftee birriidhaan bitamtee duriyyeen nama jeeftee jiraachuun qabdu. Anammas warra aangoo gubbaa jirtan warra Itoophiyaa bulchitan kana wanti nazaraa jedhu jarri kun atattamaan hojjaan isaanii qoratamee callaan isaa argamee akka mucaa koo xiyyitiin guban ani ijaa waan xiyyitiin hin beeka xiyyitiin ibidda xiyyitiin namni ibidda harkaan qabata xiyyitiin rukutamnamee namni baba'ee du'a ijaa kana akka mucaan koo du'etti isaanis du'uu qabuun jedha. Ajeekoo bifa tokkoon waa lama dhabduu ta'e sis dhabee dhugaa keessa ta'e. Dhugaan kee
waaqaa fi mucayyoo si bira jirtu qofa bira jira. Kan si nyaattees kan si nyaachistees ishuma. Dubartiin Laamroot Kamaal jedhamtuun ergama ajjeechaa artistii Haacaaluu Hundeessaa fudhachuun raawwattee jirti jedhamuun uummata Oromootiin komatamti. Manni murtii bulchiinsa Abiyyi Ahmad garuu mirga wabiitiin akka baatu ajaje. Ethiopiyaan biyya yakkamaan bilisaan keessa jiraatuu fi biyya namni bilisaan yakkamee keessa jiraatudha. Kana jechuun geggeessitoonni siyaasaa Oromoo badii malee mana hidhaa keessatti yoo rakkatan kan yakka raawwate mirga wabiitiin bahaati jira. Haqa jallisuu fi bakka Oromoon qabu dhoowwachuun Itoophiyaa qormaataati jira. Hundeen ka'umsa waraanaa Itoophiyaas sirna nugusoota gateettii sabootaa irratti fe'uu fi falaasama eda'amuu uummata fudhachiisuu yommuu ta'u namoota kana didan hidhuu fi ajjeesuun tooftaa falaasamicha ittiin uummata fudhachiisanidha. Biltsiginnaan dargaggoof dargaggeettii qabsoo jamaan adda waa'ee jigseen fi Haacaaluu Hundeessaa kan walleen qabsoo utubaa ture ajjeesem Jawaar Mohammad kan qabsoosan hoogganaa turee fi geggeessitoota paartilee siyaasaa Oromoo hidheem. Kun ammoo balbala qabsoo hidhannoo Itoophiyaatti baneem. Itoophiyaan wal waraanaa jirti. Waraanni Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru waraana sirna mootii saboota fudhachiisuu fi sirna mootii fudhachuu diduuti jedhamuun dubbatama. Gareen badhaafamaa Noobeelii nagaatiin durfamuun Itoophiyaa diigamuu irraa kan baraaru ana qofaam. Humnoonni anaan lolan hundi farra Itoophiyaati yommuu jedhu humnoonni biltsiginnaan lolan ammoo Itoophiyaan biltsiginnaan farra eenyummaa sabootaati jechuun wal waraanaati jiru. Guutuun Itoophiyaa raafamaati jirti. Labsiin yeroo muddamaa akka jabaa hawaasa qulqulluu goolaati jira. Naannoo Amaaraatti hojiin mootummaa guutumatti erga dhaabbate ji'a tokkoof deema. Oromiyaa keessatti ammoo ilmi namaa rashanamaa oola. Labsiin muddamaa maqaa nageenya biyyaa eeguun labsameem hidhaa fi ajjeechaan nama fixaati jira. Lammiileen biyyattii baay'een deeggarsa namoomaa barbaadu. Hongeen kutaalee Oromiyaa, Baalee, Boorana, Gujii, Faantaalleef naannoo Sumaalee rukutee lubbuu beeyladoota kumaatamaan lakkaa'aman hobbaasaati jira. Wallaggaa fi Shawaa Kaabaatti weerarri faannoo Amaaraatiin raawwatamaa jiru uummata buqqisaati jira. Gareen mootummaa naannoo Oromiyaa bulchaa jira jedhuun tarkaanfii lubbuu baraaruu fi dursee balaa ittisuun fudhate hin jiru. Aanota gammoojjii Baalee keessatti hongeen bu'eem qabeenya uummataa baay'eem barbadeessaati jira. Hanga ammaatti gareen Shimallis Abdiisaa kan mootummaa naannoo Oromiyaa bulchuu fi gareen Abiyyi Ahmad kan mootummaa federaalaa bulchuun deeggarsa dhiyeesse hin qabu. Uummanni gama isaatiin biyya keessaa biyya alaatti deeggarsa sassaabuu irratti argama. Fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa chaalenjii qopheessuun deeggarsa sassaabaati jiru. Faallaa kanaatiin uummata hongee fi beelaan miidhamaa jiruun deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa birrii sassaabaa jechuun dhiibbaa irratti uumaati jira. Sirni biltsiginnaa jechuudha. Dargaggoonni baay'een maqaa ambaasaaddara nageenyaa jedhuun taa'aa dhaabbii dhabaati jiru. Barsiisota dabalatee hojjettoonni mootummaa mindaa isaanii akka raayyaa ittisa biyyaatiif mallatteessan dirqisiifamaati jiru. Humni waraanaa leenceem adda waraanaatti bobbaafameem garri caaloo dhumeem kan hafe booji'amaati jira. Haleellaan qilleensa irraa lammiilee nagaa irratti taasifamaati jira. Finciltoonni ammoo gara Finfinnee imalaati jiru. Kun qormaata gurguddaa Itoophiyaan guyyaa guyyaan keessummeessaa jirtudha. Bulchaan Itoophiyaan ilmaan ishiitiin kabajamtee ni jiraatti jedha. Ilmaan hiyyeessaa fixaati jira. Itoophiyaanota fixaam Itoophiyaan ni jiraatti jechuun akkuma Itoophiyaa diigaam Itoophiyaan hin diigamtum jechooti. Gareen kun Itoophiyaanonni Itoophiyaa tiksu jedhaam garuu ammoo Itoophiyaanotumaan Itoophiyaa waraanaam. Itoophiyaan hin diigamtu jedhaam Itoophiyaanotumaan Itoophiyaa diigaati jira. Humnoonni gurguddoon mootummaa biltsiginnaa buqqisuuf kaabaa fi giddu galeessa Itoophiyaa lolaa jiran jechuun waraanni bilisummaa Oromoof humni ittisa Tigraay duula imala gara Finfinnee taasisaati jiru. Mootummoonni fi dhaabbileen biyyoota dhihaam ammoo qooda fudhattoonni waraana Itoophiyaa dhukaasa dhaabaa mari'adhaa yoo jedhan humnoota bilisummaa sabootaatiif qabsaa'aa jiraniin duula imala gara Finfinnee dhaabaa jechuurratti argamu. Dirreen siyaasaa Oromiyaa keessatti dhiphatuu fi geggeessitoonni siyaasaa Oromoo hidhamuun
balbala dhukaasaa Itoophiyaa fi mootummaa badhaafamaa Noobeelii nagaatiin durfamutti bane. Itoophiyaatti balballi dhukaasaa banamuun ammoo tasgabbii gaanfa Afrikaa gaaga'e. Tasgabbii dhabuun gaanfa Afrikaa ammoo mootummoota biyyoota dhiyaa bulchaa United States Joe Biden hammam bulchaan Firaansi Emmanuel Macron ministeera muummee United Kingdom Boris Johnson hammam ministeera muummee Canada Justin Trudeau chancellor German Angela Merkel hammam president Ireland Michael Higgins waamicha waraanaa dhaabuu taasisuu hin dhiifne. Muummee ministeera Itoophiyaa kan jedhamu Abiy Ahmed hammam itti aanaa muummee ministeera Dammaqaa Mokkonnanitti ajajoota waraanaa Itoophiyaa hammam ajajoota humna addaa faannoo Amaaraatti Itoophiyaan gidduu lixiinsam biyyoota dhiyaatiin osoo hin taaneem dhiigaa fi lafee ilmaan ishiitiin shororkeessitoota barbadeessiti jechuun dhaadatu irratti argamu. Garuu kan barbadaa'aa jiru ilmaan hiyyeessaa fi qabeenya biyyattiiti. Qabeenya biyyattii naannoo Amaaraaf Tigraayitti waraana kanaan barbadaa'ee waggoota baay'eef dinagdee Itoophiyaa of duuba deebisaa jedhamuun sodaatamaati jira. Gaafa jijjiiramne dhufe dinagdee barbadaa'e kanam qabeenya ittiin ijaaruu hedan qabeenya Oromootiin ammuma irraa dammaqaam qophii biyyaa fi biyyooteessan dhuunfachuu taasisaa jechuun xiinxaltoonni siyaasaa Oromoo dhaamaati jiru. Oromoon qophaa'uu qaba. Dhaabbileen idil addunyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniiti hammam dhaabbata gamtaa Afrikaatti mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomaniiti hammam mana maree nageenya gamtaa Afrikaatti gamtaa Awurooppaatti hamma neetootti waraana Itoophiyaa irratti mari'ataati jiru. Erga duulli imala gara Finfinnee jalqabame biyyi Joe Biden Ameerikaan biyyi Boris Johnson Ingiliz biyyi Justin Trudeau Kanadaan biyyi Muhammad bin Salman Saud Arabiyaan biyyi Hakainde Hichileemam Zambiyaa fi biyyoonni michuu Itoophiyaa Raashiyaa fi Kooriyaan kibbaa lammiilee isaanii Itoophiyaa keessaa baasaati jiru. Yookiin nageenyi Itoophiyaa waan na yaachiseef lammiilee koo Itoophiyaa keessaa baasuuf humna waraanaa seensisa jetteeti jirti. Maddeen amanamaa irraa qulqulleeffachuu baannus yookiin humna waraanaa ishii Keeniyaa akka qobsiiftetu dubbatama. Ameerikaan ammoo buufata waraanaa Jibuutii irraa qabduun yeroo kamittuu Itoophiyaatti bobbaasuu akka dandeessu Meejor Jeneraal Wiiliyaam Zaanaan dubbateeti jira. Kun ammoo magaalaan Finfinnee kallattii lixaa kibbaa fi kaabaan waraana bilisummaa Oromoo fi humna ittisa Tigraayin marfamuun gabaafamuu hordofeeti. Gabaasa kanatu dippiloomaatota ambaasaaddaroota biyyoota hedduu keessatti yaaddoo nageenyaa uumee lammiilee isaanii akka Itoophiyaa baafatan taasise. Humnoonni mootummaa Abiy Ahmediin lolaa jiran kibbaa lixaa fi kaabaan gara Finfinnee deemaati jiru. Giddu galeessa Itoophiyaa jechuun Oromiyaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee keessa socho'u keessatti lafa bulchiinsa Abiy Ahmed jala jirtu dhuunfachuun gara Finfinnee tarkaanfataati jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa Shawaa kaabaa aanaalee warra Jaarsoo Hindaaboo Abootee Kuyyuu fi Darratti Shawaa lixaatti ammoo aanaalee akka Amboo Ginda Barat Midaa Qanyee Meettaa Roobiim Meettaa Walqixxee Ada'aa Bargaa fi kanneen biroo keessatti waraana loltoota mootummaa Abiy Ahmed wajjin taasiseen injifannoon gonfachuun gandoota baadiyyaa danuun to'atee gara Finfinnee bobbaati jira. Haaluma wal fakkaatuun miila Finfinnee jala magaalota akka Laga Xaafoo fi Sabbataa keessatti waraana adeemsisaati jira. Dirree lixaatti waraanni bilisummaa Oromoo ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaatiin durfamu ammoo Horroo Guduruu Wallaggaan Abbaay Coomman magaalaa Gabatee Wallagga Bahaa aanaalee Jimmaa Arjoo fi Saassiggaa keessatti lolli bal'aan adeemsifamaati jira. Waraanni bilisummaa Oromoo daandii guddicha Naqamtee fi Baakkoo wal qunnamsiisuus to'ateeti jira. Oromiyaan to'atamaati jirti. Waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa to'atuu irratti yoo argamu bulchiinsi Abiy Ahmed ammoo Oromiyaa gallakkisuu irratti argama. Qellam Wallaggaatti aanaan Gidaamii Wallagga lixaatti aanaaleen Beegii fi Qondaalaam waraana bilisummaa Oromootiin yoo to'atamtu magaalaan Gimbii marfamteeti jirti. Poolisiin humna addaa Oromiyaa ammoo godina kana keessatti kan 765 ta'uun waraana bilisummaa Oromootti makamuu kan ibse waraana bilisummaa Oromooti.
Waraanni bilisummaa Oromoo ajaja kibbaan kan gammachuu abboyyeetiin hoogganamu ammoo lola aanaalee gooroo doolaa fi waadaraa akkasumas aanaalee iddoowwan akka mugaayyoo fi dhakaa qardhaa keessatti humna waraana biltsiginnaa wajjin adeemsisaa jira. Lolli adeemsifamaa jiru guddaadha. Lolli magaalaa Nageellee qabachuuf taasifamaa jirus itti fufee jira. Baha Oromiyaa aanaa mi'eessoo keessattis lolli adeemsifamaa jira. Lolli adeemsifamaa jiru ammoo garee biltsiginnaa Abiy Ahmediin durfamuu fi waraana bilisummaa Oromoo kan bilisummaa uummata Oromoo fi hiree murteeffannaa uummata Oromoo afaan qawweetiin deebisa jedhee qabsaa'aa jiru jidduutti adeemsifamaa jira. Kallattii hundaan Finfinneen marfama waraanaa keessa jirti. Kaayyoon waraanni bilisummaa Oromoo lolaa jiruuf walabummaa fi mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo gonfachiisuu akka ta'e itti aanaan ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo gammachuu abboyyee ibseeti ture. Waraana kaaba Itoophiyaatti adeemsifamaa jiruun magaalonni godina addaa saba Oromoo Walloo humna waloo waraana bilisummaa Oromoo humna ittisa Tigraayin to'atamanii jiru. Waraanni baatii darbe keessam dasee gaheem amma kombolchaam baateem kamiseem aanaa dawwaa caffeem jillee dhummuggam harxummaa fursee akkasumas adda waraanaa axaayyeetti magaalonni akkam maajateem karra qoreem axaayyee sanbateem garbii fi kanneen biroom to'atamanii jiru. Kutaaleen Shawaaroobit kanneen akkam Arab Taraaraam Barbaree Wanziim karra jajjabaam Mangisti Taraaraa fi Qobboo Taraaraa jedhaman guutumatti harka waraana bilisummaa Oromoo fi humna ittisa Tigraay guyyaa kaleessaam galanii jiru. Godina addaa saba Oromootti gama dhiyaa Walloo adda waraanaam warra iluutiinis magaalonni akkam Kabbeem Sanyoo Gabayaam Lugaamaa fi kanneen biroo finciltootaan dhuunfatamanii jiru. Kallattii bahaa fi kibba bahaatiin adda waraanaa Millee fi Gaashanaa irrattis lola ulfaatatu adeemsifamaa jira. Kallattii hundaan waraanni finciltoota jechuun garee bulchiinsa Abiy Ahmed jalatti buluu didee handhuura siyaasa Itoophiyaa Finfinnee qabachuuf imalaa jiruu fi waraana biltsiginnaa jidduutti adeemsifamuu irratti argama. Imalli imala gara Finfinneeti. Waraanni biltsiginnaa Maqalee gadhiisee baheem ammas duubatti dhiyeessaa jira. Daandii humni ittisa Tigraay gara Finfinnee ittiin imalaa jiru magaalota xixiqqoo dhiifneem Maqalee irraa kaasnee yoo ilaallu Maqaleem Addi Gooshuum Maayicaw Kooram Qobboom Waldiyaam Marsaam Daseem Kombolchaam Kamiseem Axaayyeem Shawaaroobiti. Amma waraanni Shawaaroobititti adeemsifamaa jira. Finfinnee fi Shawaaroobiit jidduum Dabra Siinaam Dabra Birhaan Shanoof Sandaafaa qofatu jira. Dula Finfinnee qabachuuf taasifamaa jiru kana hordofeetiin biyyoonni alaa lammiilee isaanii Itoophiyaa keessaa baasuuf waraanni dhaabbachuu qabam ejjennoo jedhanitti kan ciccaniif. Gamtaa Awurooppaas ta'e gamtaan Afrikaa dhaabbanni tokkummaa mootummootaas ta'e komishiinarri mirga namoomaa Gaanfa Afrikaattis ergamaa addam gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoos ta'e ergamaa addam United States Jeffrey David Feltman itti aanaa komishiinaram Prezidaantii gamtaa Awurooppaa Joosef Borrelis ta'e barreessaa olaanaa UN Antonio Guterres komishiinara dhimma baqattootaa UN Michelle Bachelet ta'e qindeessaa deeggarsa namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Martin Griffiths Prezidaantii Keeniyaa Uhuru Kenyaattas ta'e Prezidaantii Ugaandaa Yoweri Museveni komishiinar gamtaa Afrikaa Musaa Fakkis ta'e ministeera dhimma alaa United States Anthony Blinken lolli haa dhaabbatu araarri haa bu'u jedhanis bulchitoonni Itoophiyaa lola dhaabanii araara hin boofne. Ameerikaan waraana Itoophiyaa dhaabuuf ergama addaa gaanfa Afrikaatti muuduu hamma Itoophiyaa qoqqobuutti geetteetee jirti. Ameerikaan yeroo shanii ol ambaasaddar Jeffrey David Feltman Itoophiyaatti ergiteetii jirti. Ministeera dhimma alaa Itoophiyaa fi itti aanaa muummee ministeeraa Dammaqaa Mokonnon wajjin kan mari'ate ergamaan addaa gaanfa Afrikaa United States Jeffrey David Feltman ejjennoo waraanni dhaabbachuu qaba jedhu ibsuuf Dammaqaa Mokonnon ammoo TPLF araara yoo fedhe naannoo Amaaraa fi Affaar gadhiisee haa bahuu kan jedhu dhiyeessee jira. Olusegun Obasanjoo ammoo gama isaatiin Itoophiyaatti deddeebi'uun hoogganaa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedii fi hoogganaa Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dubbisuun mari'achiisuu irratti argama. Ammas Finfinnee jira. Yaalii araaraa gamtaa Afrikaattis ta'e Ameerikaan taasisaa jirtu kanaan humnoonni siyaasaa Oromoo hin dubbifamne.
Kun ammoo yaaddoo guddaadha. Galtee rakkoo siyaasaa Itoophiyaa jedhamuun kan dubbatamu hidhamuu geggeessitoota siyaasaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo qawween argamsiisuuf qabsoo kan taasisaa jiru waraana bilisummaa Oromoo hin dubbifamne. Kun ammoo yaalii araaraa kanam bu'a dhabeessa taasisa jedhamuun dubbatamaa jira. Dhimma siyaasaa Itoophiyaa keessatti humnoonni siyaasaa Oromoo yoo hin hirmaachifamin Itoophiyaan nagaa ta'uu hin dandeessu. Sababbiin isaa Oromiyaan bu'uuraa fi giddugala siyaasaa Itoophiyaati jedhamuun amanama. Kanaaf Itoophiyaa keessatti nageenyi akka bu'u yoo barbaadame gamtaan Afrikaas ta'e Ameerikaan Olusegun Obasanjos ta'e Jeffrey David Feltman hidhamtoota siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qaallitti jiranii fi qabsaa'ota bosona jiran dubbisuun qaama yaalii araaraa kana taasisuu qabu jedhamuun dhaamamaa jira. Biyyi Joo Baayiden Ameerikaan waraana Itoophiyaatti adeemsifamaa jiru hordofuun Biyyi Joo Baayiden Ameerikaan waraana Itoophiyaatti adeemsifamaa jiru hordofuun akeekkachiisaalee garaagaraa erga kennaa turtee booda Itoophiyaan gabaa daldala bilisaa kan Africa Growth and Opportunity Act jedhamu keessaa haquu murteessite. Carraan daldala bilisaa AGOA yookaan carraan daldala bilisaa Africa Growth and Opportunity Act Ameerikaan bara 2020 keessa biyyoota Afrikaa Saharaa gadiitiif uumte gosoonni meeshaalee biyyoota Afrikaa 1,800 qaraxa gabaa malee United States irratti oolanidha. Jalqaba baatii Sadaasaa kana irratti bakka buutuun waajjira daldalaa USA Kaatiriin Taay haalli siyaasa Itoophiyaa tarkaanfii kana akka fudhannu nu taasisee jira jechuun ibsite. Itoophiyaan daldala gabaa bilisaa kana irraa bara 2020 qofaam galii doolaara miiliyoona 500 ol akka argatte dubbatama. Kun ammoo utubaa dinagdee Itoophiyaatis jedhama. Sababa Ameerikaan murtee kana dabarsaa jirtuuf warshaaleen Itoophiyaa keessa jiran yaaddoof saaxilamanii jiru. Warshaalee Itoophiyaa 10 ta'an kan magaalaa Hawaasaatti huccuu oomishuun gabaa bilisaa kana irratti dhiyeeffatan yaaddoo hamaaf saaxilamuu dubbataa jiru. Gama biraan dubartootaa fi daa'imman baay'een ugguramuu carraa kana hordofee balaaf akkasumas lammiileen baay'een hojii dhabdummaa akka saaxilamantu dubbatama. Kanaaf ammoo ragaan ministeerri daldalaa fi regional integration Itoophiyaa dhimmicha ilaalchisuun ibsa baaseen tarkaanfiin kun guddina dinagdee Itoophiyaa kan duubatti deebisuu fi dubartootaaf daa'imman hunda caalaa kan miidhuudha jechuu isaati. Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa Antoonii Bilinken kan Tibbanaa biyyoota Afrikaa 3 daawwatan waraanni Itoophiyaa tooftaa dippiloomaasiitiin akka furamu dhiibbaa godhaa jiraachuu himuun waraanichi hin dhaabbatu taanaan Itoophiyaan kufuu dandeesse jechuun ibsanii jiru. Dhiibbaa taasifamaa jiru keessaa immoo carraan daldala bilisaa gabaa Ameerikaa irratti Itoophiyaan hirmaattu kun isa tokko. Ameerikaan gaanfa Afrikaatti michuu Keeniyaa kan taasifataa jirtu yoo ta'u Baayideniif Bilinkenis jechuun pirezidaantii fi ministeerri dhimma alaa Ameerikaas dhimma Itoophiyaa ministeera muummee Abiyyi Ahmed wajjin erga mari'achuu dhiisanii bubbulanii jiru. Ameerikaan dhimma Itoophiyaa karaa biyyoota ollaatiin furuuf yaalaa jirti. Biyyoota kana keessaa takka Keeniyaadha. Tibbana Keeniyaa kan daawwatan Bilinken Itoophiyaan waraana dhaabdeem gara waltajjii marii dhufuu qabdeem kana gochuuf ammoo waraanni bilisummaa Oromoo humni ittisa Tigraay duula gara Finfinnee taasisan dhaabuu qabu jechuun dubbatanii jiru. Gadaa bulchiinsa Doonaald Tiraampiin imaammanni Ameerikaan Afrikaa irratti qabduun olaantummaa Chaayinaan Afrikaa irratti qabduun dura dhaabbachuudha jedhamuun kan dubbatamu yeroo ta'u Antoonii Bilinken ammoo imaammanni nuti Afrikaa irratti qabnu waa'ee Afrikaati malee waa'ee Chaayinaatii miti jechuun ibsee jira. Bulchiinsi Abiyyi Ahmed waraana hammaataa lubbuu uummataa balleessaa jiru dhaabuu dhiisee maqaa biyya baraaruutiin dargaggeessa duguugaatii jira. Yakka waraanaa miidiyaaleen alaa gabaasan dhoksuuf CNN News Fake, Al Jazeera Fake News kanaaf isaniin propaganda adeemsaa kan jiran ammoo miidiyaa bulchiinsa Abiyyi Ahmed Aleetem. Dhuma qophii teennaa irraatiin uummanni Oromoo olaantummaa siyaasaaf waraanaa Oromiyaa irratti gonfachuu fedhamtoota siyaasaa manneen hidhaa jiran baafachuuf qabsaa'ota bosona jiran akka tumsu jechaan mil'uu har'aa goolamna ansaraa sabaa ture. Gama ogummaa kaameraa fi piroodaakshina bareedaan mil'uu tibbanaa kan isin biraan gahaa ture Abdii Jamaalim. Torbee milkii haa taatu.